Jaarraa 21ffaa keessatti ta'anii dandeettiiwwan armaan gadii hin qabdan yoo ta'e addunyaan isin gatee jira. Barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti dandeettiiwwan barbaachisoo 8 jaarraa 21ffaa keessatti barbaachisan yookaanis immoo the most important 8 21st century skills kan jedhamu wal wajjiniitiin ilaalla. Yeroo har'aa kana skilliin baay'ee barbaadamaa jira. Akkuma beekumsi barbaachisaa ta'e yookaan naawolojiin barbaachisaa ta'e skilliin baay'ee murteessaadha. Isaan kana keessaati akka addunyaatti qorattoonni kan lafa kaa'anii keessaa ni jalqaba critical thinking and problem solving skill jedhama. Inni kuni gadi fageessanii yaaduu fi dandeettii rakkoo furuu jedhamuudhaan beekama jechuudha. Yaaduun namni hundumtuu ni yaada, biqiloonnis ni yaadu. Haa ta'u malee thinkingii addaa kan qabu dhala namaa erga ta'eeti dhalli namaa kun jireenya isaa furachuudhaaf tokko rakkoo furuudhaaf dandeettii qabaachuu qaba yookaan iskiilii akkasii qabaachuu qaba. Lammaffaan immoo akkaataa gaarii ta'eetiin yaaduu danda'uun isarraati jiraata jechuudha. Kitaabota hedduminaatiin barreeffamanii jiran gaafa ilaaltanii yaaduu keenya jijjiiruudhaan jireenya keenya jijjiiruu akka nuti dandeenyu ifoomsanii jiru jechuudha. Kan lammaffaan creativity and innovation jedhama. Creativity and innovation jechuun immoo dandeettii waan tokko kalaquu fi waan tokko argachuu jechuudha. Inni kunis jaarraa 21ffaa kana keessatti dandeettiiwwan jiran yookaan iskiliiwwan jiran keessaa sadarkaa lammaffaarra kaa'ameetu jira jechuudha. Kan sadaffaan jaarraa 21ffaa keessatti namni kamiyyuu addunyaa kana compete gochuudhaaf kan inni qabaachuu qabu communication skill. Communication skill jechuun dandeettii dubbii yookaan dandeettii haasaa jechuudha. Dandeettiin dubbii immoo kan inni ta'u karaa language'iti jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo language'ii beekuun language'ii garaagaraa beeknee language'ii garaagaraa kanaatiif immoo communicationiidhaaf itti fayyadamuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Barri kun bara communicationiin dubbachuun namoota garaagaraa wajjiniitiin haasa'uun barbaachisu waan ta'eef communication skill dorgomaa ta'uudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan collaboration and teamwork. Kana jechuun immoo walitti dhufeenyaa fi hojii garee yookaanis immoo gurmuudhaan hojjechuu jechuudha. Jaarraa kana keessatti dorgomaa ta'uudhaa fi walitti dhufeenyee fi waliin hojjechuun yookaan teamworkiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qophaa deemuun qofaa fiiguu osoo hin ta'in namoota wajjiniitiin isa ofii keenya beeknu ofii beekne isa ofii hin qabne immoo namoota kan biroo warra qaban bira deemne walitti daballee beekumsa keenya idaane muuxannoo keenya idaane dandeettii keenya yoo idaane addunyaa amma keessa jirru kana injifachuu waan dandeenyuudhaaf collaboration and teamwork yookaanis immoo walitti dhufeenyii fi walii hojiin garee jaarraa kana keessatti iskiiliiwwan jiran keessaati sadarkaa arfaffaratti argama jechuudha. Sadarkaa shanaffaratti kan argamu digital literacy kan jedhamu. Dandeettiiwwan yeroo ammaa barbaachisaa ta'an keessaa yookaanis immoo iskiilii barbaachisan keessaati isa shanaffaa gaafa ta'u dandeettii wantoota onlaayinii ta'an itti madaquu yookaanis immoo teekinooloojii wajjiniitiin salphaatti wal baruu danda'uudha jechuudha. Kanaaf namni jaarraa kana keessa jiraatu kamiyyuu jenereeshinii ammaa kana wajjiniitiin wal qixxee wal dorgomuudhaa fi dandeettiin inni teekinooloojii wajjiniitiin qabu baay'ee kan fooyyee yookaanis immoo advaansii ta'utu irra jiraata jechuudha. Akkuma kanas immoo onlaayinii wantoota beekamuu qaban beekuu danda'uun isarra jiraata. Jaarraa kana keessatti dandeettiiwwan jiran keessaa sadarkaa ja'affaarratti kan argamu kuni dandeettii miira keenya to'achuu wayita anaaksiyeetii yookaanis immoo aariin garaagaraa dhufutti miira keenya tasgabbeessine wantoota nutti dhufan mo'achuu danda'uun dandeettiiwwan jaarraa kana keessatti barbaachisaadha waan ta'eef namni kamiyyuu dandeettii kana yoo inni qabaate gaarii akka inni ta'e hayyoonni nu gorsu jechuudha. Kan torbaffaa immoo adaptability and lifelong learning. Kana jechuunis immoo haalota jiranitti madaquu fi yeroo dheeraadhaaf barachuu danda'u. Yeroo ammaa kana keessatti social media immoo scroll godhanii dabarsuurraa wantoota jireenya keenya barbaachisaa ta'an gadi teenyee yeroo dheeraa fudhannee barachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma kanas immoo addunyaan jijjiiramaa deema waan ta'eef haalli qilleensa jijjiiramaa deema. Wantoonni garaagaraa jijjiiramaa waan deemaniidhaaf jijjiirama kanatti addaaptii of gochuu yookaanis immoo itti madaquu haalota jiran wajjiitiin dandeettiin cheenji ta'uu danda'u keenya baay'ee murteessaadha. Inni kun dandeettiiwwan yookaan iskiiliiwwan hayyoonni kaan keessaa sadarkaa torbaffaatti kan argamu yommuu ta'u inni 8ffaan ittiin golamuu barbaannu immoo dandeettii geggeessummaati. Jaarraa kana keessa namni kamiyyuu geggeessaa ta'uu akka inni qabu ni gorfama. Dandeettiiwwan jiran keessas immoo inni kun sadarkaa 8ffaarratti argama jechuudha. Kanaaf iyyuu dandeettiiwwan 8 addunyaa kanatti barbaachisaa ta'anii jaarraa 21ffaa kana keessatti beekaman kana keessaati mee ati dandeettii meeqa qabda? Otoo qabxii ofii filatteetii sadarkaa meeqaffaa ta'uu dandeessa? Kanaaf dandeettiiwwan kana yoo qabaanne addunyaa kana keessatti dorgomaa ta'uu ni dandeenya. Dandeettiiwwan kun baay'ee barbaachisoodha. Namoonni iskiiliiwwan kana qabanii addunyaa kana irratti dorgomaa ta'uu ni danda'u jechuudha. Kanaaf qabxii ofii kee filattu ofii filadhu. Barnoonni keenya irraa kana fakkaatan dhaggeeffatanii galatooma. Yeroo dabaraatti viidiyoo dabaraadhaan akka wal quunnamnu gabanumaan shakkii hin qabnu turtii gaarii qabaadha.